gaafa barri namaaf dhufe akkasuma inni gurraan mo'ee mo'ameet inni dhugaan mo'ee gaara injifannoorra dhaabbatee geeraram dhugaa saawwalamee galeef dallabatam ofiin jajuus uummata isaa dhugaa baddee hanga ija xaafii geessu ol fuudhee tuullaa kitila tuulirra gangalchuu galateeffatam uumaa saba cunqurfamaaf xalayaa barreessee leellifatam kun uumaadhuma caffee hangafaatiin duudhaa oromtichaatiin gaafa barri namatti dhufe sammoo akkasuma qophii jajjabee irraatiin seenaa Balaay Zallaqaa Qilxuu yookaan Abbaa Koostir isiniif dhiyeessinaa hanga dhumaatti nu caqasaa. Karaa deemtuun wajji waa'ee leencaa taasofna waa'ee dhiiraa sofna waa'ee Balaay haasofna Balaay Zallaqaa haasofna. Seenaan boolla gadi fageessitee awwaaltus bubbultee biyya ofirraa saaqxee baatiin dhiigniif seenaan ilmaan Oromoo immoo deebi'ee seenaa ormaaf utubaa ta'uu gaafa guyyaan geesse dhugaa baattatee galaanas daakee ce'uu qeetti galaam dhokatee nafuum seera uumamaa Oromootaatiin hundee biyya kanaa ta'anii dhiiga ofiin biyya kana jaaranii diinarraa tiksanii alagaa fira fakkaatee nyaataaf dhufe simatanii fira taasifatanii bara baasan waardiyyaa ta'anii dhaabbatanii biyya kana olaantummaan tiksan sirna gadaan jaalala labsanii addunyaaf karaa ta'an gaarummaa isaanii kanatu watwaata garraamummaa isaanii kanatu seenaaf dhiiga isaaniin dhoksine. Balaay Zallaqaa gooticha Oromootiin akkuma qe'een abbaa qabdu dhugaanis abbaa qabdi qabeenyaaf albuudaa qofa saamoo osoo hin taane seenaaf sabummaas nama saamutu ture seenaaf sabummaan gooticha Balaay Zallaqaa dhokatee ture. Sabummaa goota Balaay Zallaqaa kana sabni biroo ofitti maxxanfatee gootummaa isaa ibsachuuf jecha Balaay Zallaqaa zarnanyi jechaa ture akkas jechuun isaanii waan baay'isa ture Oromoon goota akkas qabaachuu isaa mirkaneessa garagaltootee gaafa himamu ragaa guddaa Oromootaaf ta'e agarsiisa. Balaay Zallaqaa abbaa isaa obbo Zallaqaa Qilxuu Aayyoo Galgalii fi haadha isaa Xaayituu Allanaa irraatii bara 1902 Gojjam Biishanaatti dhalate ilmi kan abbaa dhaale yookaan kan abbaa caalu jedhama. Balaay jecha kana dhugoomsuun abbaarra caale argame abbaan Balaay obbo Zallaqaa Qilxuu goota roorroof xiiqiin jaalanne sillimi malee hirriba rafne ture. Bara bulchiinsa Iyyaasuu loltuu Iyyaasuu ture haa ta'u malee Iyyaasuun waggoota muraasa qofaaf aangoo irra ture sanyii Oromoo waan ta'eef qofa shira xaxameen Haile Sillaaseef karaa gadi dhiise. Haile Sillaaseen Iyyaasuun irratti waan keef abbaan Balaay Zallaqaas dubbiin kun nananqattu jedhee loltummaa Iyyaasuurraa Iyyaasuun kufnaan gara Gojjam godaane. Iyyaasuun humna isaa eegsisuuf loltoota ofii qaba ture loltoota kana keessaas ijoollee Walloo keessa jiru. Zallaqaan abbaa Balaayis lolee Iyyaasuu turan. Iyyaasuun mootummaa Haile Sillaaseerraa falmiin waan itti keef Zallaqaanis hamaan akka sarra hin geenyeef Walloo Booranaa gara Biichanaatti ce'e. Karaa Gojjam abbaa ce'an achittis Balaay dhalfatan. Hundeen isaanii Boorana dubbii kanas intala isaanii adde Malkaamnesh Balaay irraa mirkaneeffanneerra. Hundeen isaanii Boorana Walloo keessatti argamu. Damee Oromoo Tuulamaa karaa kaba dharraa keessa jira jechuun Shallamaa Kabbee kitaaba isaa keessatti barreessee ture. Abbaan Balaay obbo Zallaqaa fi haati Balaay Xaayituunis hundeen isaanii Oromoo damee yookaan hortee Tuulamaati toora Walloo kan jiraatanidha. Liji Iyyaasuun aangoo irra buunaan Haile Sillaasee sodaatanii Gojjamitti galan. Abbaan gooticha beekamaa Balaay Zallaqaa Oromoo Booranaa hortee Tuulamaa toora Walloo jiraatan yeroo keessa gara Gojjamitti caan keessaa obbo Zallaqaa Qilxuu Aayyoo Galgalaa isa tokko. Obbo Zallaqaan loleewwan Liji Iyyaasuu Oromoota Walloo hortee Tuulamaa keessaa isaan tokko. Erga Liji Iyyaasuun aangoo irraa bu'een booda dhiibbaa Haile Sillaasee sodaa laga Abbayyaa caanii Gojjamitti dhiyeessan. Akkuma beekamu uummanni Oromoo biyya Itoophiyaa keessa naannolee garaagaraa jiraachuurra darbee biyyoota ollaa fi garba gama jiran keessas hundeen isaanii gadi fagaatee jira. Biyya keessa kaaba Itoophiyaatti naannoo Walloo Tigraay keessaa Raayyaa Gojjam keessaa hortee Liibaniif meettaanii jiru. Kaaba Afrikaa immoo Sudaan, Keenyaa, Chaad, Senegaal, Fuulanii fi Hawusaa keessaa immoo Oromoota danuutu jiraata. Abbaan Balaay obbo Zallaqaa Qilxuu gootummaa ofii ilma kan dhaalchise eessuma isaa ajjeesee ture haa ta'u malee oolee osoo hin buliin harki harka baasee firri nama du'e obbo Zallaqaa Qilxuu ajjeese. Gootichi faashistii raasee Xaaliyaanii iddoo ejjennaa dhorkaa dhowee Balaayis dhiiga abbaasaa baasuuf manaa ba'e. Namichi
namicha abbaasaa ajjeese sanas ajjeesee bosona lixeem. Gidduudhumaan inni haala akkasiirra toonni jiru faashistiin xaaliyaanii biyya seeneen weerara karaa kaabaan eegale guutuun weeraruu babal'ifateem. Yeroo kanatti Balaay callisee laalleem. Obbolaan isaa Ijjiguu Zallaqaa fi hiriyoota isaa Bitwaddin Nagaash, Mangashaa Jambareef Shifarraaw Garbaa jedhaman qindeessee xaaliyaanii kutaa Goojjam qubannaa dhorkan. Riqicha ragaa waamaa riqicha ragaa waamaa riqicha adoo guddaa isa finfinnee jiru namni yoo seenaa dabses lafti seenaan jijjiiru eenyu akka sarracee xaaliyaanii hunkuree eenyu paastaan gogoomee akka biyya gurguree. Balaay Zallaqaa sirna faashistii xaaliyaanii bara 1928 hanga 1933 mootii Atsee Haile Sillaasee biyya ariitee biyya bulchite mormuun obboleessa isaanii Ijjiguu Zallaqaa fi jaalala isaa Bitwaddin Nagaash goota jedhaman waliin qabsaa'uun kutaa bulchiinsa Goojjam Barantaa, Biichanaa, Caqataa, Dabra Warqi, Dajan, Dansaa, Dibsaa, Diimaa, Dalaantaa, Goonjee, Gubayyaa, Jaarsoo, Innaambaasee, Lamacaan, Makkaana Salaam, Iciq, Wasdaaf, Yeggeef Malkaasoo akka bilisoomsan himamam. Sababa kanaatti arbanyaa'u jagnaa Balaay Zallaqaa ta'u xuruu halaqaa yeroo jedhaniin goota Shifarraaw Garbaatiin immoo የሽፈራው እናት አይዞሽ አታለቅሺ የልቡን ሰርቶኖ ልጅሽ akka jedhaniin seenaatu himam. Waraanni garee Balaay fi hooggantoota xaaliyaanii jeneraal Maaliin yeroo danuu walitti baname keessatti garee lachanuu keessaa namoota hedduutu dhume. Faashistiin xaaliyaanii xiyyaaraaf meeshaalee ammayyaa gurguddaa fayyadamaa ture jira. Lola bitootessa hanga eebila 19 taasifame irratti gareen Balaay muraasni booji'amanii turan. Tooftaan riphee loluu Balaay baay'ee cimaa ture. Tooftaa kanaan xaaliyaanotaa fi baandota yookaan basaastota isaanii boqonnaa dhowwaa ture. Dirreewwan waraanaa garaa garaa irratti xaaliyaanota mo'achuun gootummaa isaanii mirkaneesseera. Tooftaa waraanaa gooticha Oromoo Balaay Zallaqaa qilxuurraanuu kan dadhaban xaaliyaanonni abdii kutatan. Xaaliyaanonni xiyyaara meeqatti erganis qabachuu hin dandeenye. Yeroo danuu Balaay rukkutuutti Balaayin dhumatu. Tooftaa jaarsummaatiinis Balaay qabu dadhaban. Mucayyoo isaa booji'anii Room geessanis deebisanii Itoophiyaatti hidhanii Balaayin mucayyoon kee deebitee kottuu laali jechuun sossobaa turan. Goojjamiinis ni bulchita jechuudhaan sossobachaa turan. Kottuu nuu araarami jedhanii xalayaas barreessaafii turan. Balaayis tooftaa isaaniitti baree tole haa ta'u Goojjamiif intala koo argannaan maalan barbaadaa anas nama ergaatti na fudhaa jedhe deebiseef. Xaaliyaanonnis raayyaa xaaliyaanii keessa ajajaawwan waraanaa kan ta'an ciccimoo lamaaf nama turjumaana ta'e afaan isaanii hiiku tokkotti ergan. Balaayis jaroota qabee fannisee xalayaas barreesseef namoota ergitan lamaan sirriitti keessummeesseera jedhe. Intala kiyyas kan uume Waaqa waan ta'eef yoo fedha Waaqaa ta'e nan fudha jedhe. Biyya koo intala tiyyaan hin jijjiiru jedhee deebiseef. Kana booda Balaay loltoota isaa ciccimoo xaaliyaanotatti erge. Intala isaas manadhaa Dabra Warqii baasee biyya isaas bilisa baase. Bokkuu bili qabaatu falmeedu'een Balaay Zallaqaa Zallaqaa qilxuutaa. Bara 1933 faashistiin xaaliyaanii biyya gadhiiste baddee Haile Sillaaseenis jalqaba kan dhiyeesse waggaa 5f Ingiliz magaalaa Baazitti mana bitatee jiraachaa ture. Yeroo kana deebi'uuf dirqame loltoota Ingilizii muraasa qabatee gara dhiyaatiin deebi'e. Balaay Zallaqaa yeroo kana gurrisaa Goojjam qofatti osoo hin taane biyya Itoophiyaa irra darbee galaanaan gamatti oduu guddaa ta'eera. Balaayis yeroo kanatti loltoota hedduu horatee ture. Waan ciminaaf dandeettiin isaa kun akkuma gurra Haile Sillaasee bu'een Haile Sillaaseetti shakkii guddaa uume. Yeroo Haile Sillaaseen deebi'u kana Balaay loltoota 40 hanga 45 ta'uu qaba ture. Haile Sillaaseen xaaliyaanii dheechee gaafa Itoophiyaan gootota akka Balaay fayin bilisa baatu deebi'ee mootii gonfoof godhuun labsii labse. Abbaan biyyaa biyyarraa dheechee gaafa biyyi bilisa baatu aangoof deebi'e. Goototuma diinaariyaan sana immoo bulchaa simagan yaa biyya akkasii. Labsiin isaas nugusni bade deebi'ee aangoo gatee badetti deebi'ee kan jedhu ture. Akka deebi'anis namoota hedduuf aangoo gurguddaa kennee Balaay faangoo xiqqoo kenne. Kana malee Balaay Zallaqaa goota faashistii barbadeessi ta'uu waan beekuuf of shakkee akka dhaqee isa gabbaru ajaje. Balaay garuu gantuu biyya ishee gattee baddu gaafa diinni fonqolu galtuun gabbaraa jedhee didee qabsootti bobba'e. Gammoojjii Soommanii fi Sululaga Mormor galee lola cimaa loltuu Haile Sillaasee waliin walitti banan. Waraana cimaa ta'enis waraanni garee Balaay osoo milkaa'iniif afee loltoonni hedduun du'anii. Kun baqatanii Balaay immoo qabamee gara mana hidhaa Finfinnee galee
murtiin umurii guutus itti murtaa'e. Wanni goota faarsisu baraani ifaarfamu yaraani oda kaawwatee dabre kaleessa qabrii oli maqaani biyya jaalannaa saba gargaarra maqaa wayya garaarra barri deemee sifu majaarra gadee hima habaarra. Balaay manadhaa kana cabsee gara Goojjam osoo imalaa jiru qabamee mana murtiitti dhiyaachuuf mallattoo Haile Sillaaseen mallatteesseen amajji 5 bara 1937 obboleewwan isaa lama waliin akka gooticha Salaalee Agarii Tulluu fannifame. Balaay Zallaqaa yookaan Abbaan Koostir gootichi biyya bilisa baasee gaafa Haile Sillaaseen biyyatti deebi'u aangoo akkamii argataa laata jedhanii eegan aangeeffamuun hafee finyoof laatame. Olmaan biyya bilisa baasuu biyya Itoophiyaa mootota jalloo biratti akkasiin deebi'a. Balaayis of duratti muka fannoof qophaa ilaalee kunanaaf hin turre Haile Sillaaseef ture Itoophiyaa gootni siif hin dhalatiin jedhee abaare. Balaay jireenya isaa keessatti haadha warraa 4 fuudhee ilmaan 8 dubara 4 fi dhiira 4 Yeeshroom, Yeeshwarq, Malkaamnesh, Yeeshimabeet, Admaasuu, Goshuu, Baahiruu fi Malkaamu kan jedhaman horateera. Goonni yoo du'us seenaansaa bara baraan jiraata. Goota Balaay Zallaqaa Qilxuu yookaan Abbaa Koostir.